Biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan waggaa tokko booda geggeeffama. Wayita filannoof waggaan tokko hafutti qophiin dhaabbilee siyaasaa mormituu fi dhaaba biyya bulchuu maal fakkaataa jennee iyyaafanneerra. Durataan dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti filannoon geggeeffamus dhiisus wanti jijjiiramu akka hin jirre himu. Waayilakoo Galaanaa Balaayitu dubbise. Dirree siyaasaa Itoophiyaa amma jiru filannoodhaaf mijataadha jettanii yaadduu gaaffii jedhuun jalqaba sin gaafadha. Yeroo darbes akkuma dhiibamee keessaa baane filannaan bilisa ta'e biyya kanatti akka amma jiru kanatti deemuu hin danda'u. Filannaan biyya kanaa yeroo nugusaas deemaa ture, yeroo dargis deemaa ture, yeroo aadaawii haadagis deemaa ture, yeroo bilisiginnaas deemeera. Filannaa fakkaatu 97 duwwaadha. Ammas mootummaa fi mormituun taa'ee boordiin filannoo attamitti bilisa ta'a. Dirreen siyaasaa attamitti bal'achuu danda'a. Wanti baay'een yeroo darbe filannaa keessaa nu baase ammas baay'een isaa hin jijjiiramne jechuu kooti. Irra deddeebiidhaan dhiibbaa mootummaan sochii siyaasaa isin gootan irratti gaggeessu hin komattu. Sababa sanaattis tarii sadarkaa barbaadametti dorgomaa ta'uu hin dandeenye jettanii yaadduu uummataaf filannoo taatanii dhiyaachuu haala dandeessan irra jirtu. Dirree siyaasaa gubbaatti waliigalteen jiraannaan nuti yoomayyuu filannaa keessa gallee iddootti dorgomnetti mo'uudhaaf wanti nu rakkisu baay'een hin jiru. Yeroo baay'ee immoo Oromiyaa keessatti nuti fi warri ABO waliin dorgomnu nuti lamaan Oromiyaa keessatti warra mootummaa mo'uudhaaf waan sirraa'uu barbaadna malee ammas waan guddaa waan nu rakkisu waan qophii guddaayyuu baay'ee nu barbaachisu hin turre jechuu kooti. Filannaan dhugaa deemuudhaaf wanti sirraa'uun irra jiru seeraa qabee boordii filannoo walaba ta'e uumuudhaa qabee isa kana kan nu rakkisaa jiru. Yeroo waggaa 5 waggaa 6 fuuldura dhaabni keenya duwwaan iyyuu garaa waajjira 206 qabna ture. Amma garuu waajjira jennee kan nuti qabnu 3dha. Finfinnee, Asallaa fi Amboodha. Lolaanis haa ta'u qaamni mootummaa karaa baay'ee cufuudhaan haa ta'u nama keenyas dhaadheenis haa ta'u ammayyuu sochii calqabdanii waa tokko gootan jedhanii namni koree giddugalaa ta'ee tokkummaa margaa jedhamee Jimmaa torban darbe hidhamee amma manadhaa jira. Ammayyuu dhaadhiin dhaabbanne jechuu kooti. Kana keessatti filannaa keessa jiru karaa tokko hidhamaa karaa tokko filannaan dorgoma jechuun si rakkisa si galee. Taphni jijjiiramuutu irra jira. Amma boordiin filannoo ammayyuu boordii filannoo mootummaati. Mootummaan taphataas ta'ee daanyaas ta'ee lachuudha si galee kan mootummaan taphataa jiru. Filannoo dhugaa ta'uu dadhabuudhaan kan ga'e inni sabni biyya kanaa nagaa argachuu hin dandeenye, sirna dimookiraasii dhugaa ta'e argachuu hin dandeenye, walidheetu taa'ee jechuu kooti kun sadan. Dhaabni amma mootummaa ta'ee biyya bulchaa jiru dorgommiin itti hin cimiini biyya bulchuu haala itti dandeessisu raawwatee hojjetee raawwatee waan xumuree akka ta'etti yaadama. Isin ilaalcha akkanaa qabdu. Yaadadha yeroo wayyaanee sanaa yeroo yaadee kanan jedhee mootummaan irkoo lama qaba. Irkoon tokko boordii filannooti. Kan biraa qawweedha. Irkoo kana lafa kaa'ee dorgomee homo'ee waggaa 100 yoo bittanii isiniin mallatteessanii ture. Ammas mootummaan nama jiru irkoo kanaan deemaa jira. Kun lamaan amma olaantummaa qabutti mootummaan filannaas deemsisee filannaas dhiisee wanti jijjiiramu xiqqaadha si galee. Maaliif filannaas deemsee barree fudhatama sabaan arganne lolli hin dhaabbanne filannaa deemsee dhiisee anaaf amma akkamma jiru kana yoo ta'e qarshii balleessuu malee waan guddaa waan fiduun qabu. Adda bilisummaa Oromoo waliin taatanii waamicha mootummaa ce'umsaa waloo labsitanii gaaffii wayii dhiyeessitanii turtanii isa maalirra ga'e wanni qabatamaadhaan jiru jira gabaabsitanii kaasuudhaaf. Wanti qabatamaa wanti lafaa ka'e homtuu jiru nu dhiyeessineerra. Hammoonatti mootummaan irra ciisaa jira wanti lafaa ka'e hin jiru. Dhaaba badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa ijaarsa dimookiraasii fi miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Buzaayyoo Dagafaa turtii BBC waliin taasisaniin dhaabni isaanii filannoo dhufuuf qophiitti akka jiru himuun yeroo kam caalaa dirreen siyaasaa akka bal'ate dubbatu. Qophiin paartii badhaadhinaa qophii filannoo qofa waliin wal qabate otoo hin taane Itoophiyaa badhaate, Itoophiyaa kabajamte, Itoophiyaa kabajamtee jiraatte ijaaruudhaaf kan hojjetamaa jirudha jechuudha.
filannoo isa darbe irratti dhaabbileen siyaasaa lama kan Oromiyaa keessatti sila sin wajjiniin dorgomuu jedhamanii eegamanii sababoota adda addaatiin otoo hin hirmaatiin hafaniiru. Sababa sanatti yaadni uummatni waan keessaa filatuun arganne ture jedhu ka'aa ture. Waa'ee sanaa maal jettu? Ammoo isa alanaa kanarratti filannoon uummatni keessaa filatu jabaan jira jettanii yaaddu? Filannoo marsaa ja'affaa Itoophiyaan gaggeessite irratti paartileen hedduun akka hirmaataniif dirreen siyaasaa bal'atee hidhamtoonni siyaasaa hedduun hiikamanii boordii filannoo dabalatee jechuudha. Riifoormiin gama seeraatiin gama paartiitiin bilisummaa miidiyaa fi waa hedduudhaan erga gaggeeffamee booda filannoon dhufee paartiin badhaadhinaas akkuma paartii kamiyyuu dorgommiif qophaa'ee paartileen lama ati jettus immoo isaanis qophii taasisanii booda haala jiru laalanii ofuma isaanii dhiisan malee namni isaaniin dhiisaa jedhee hin jiru jechuudha. Boordiin filannoo paartii ani hin dorgomu jedhe humnaan ni dorgomtaa waan jedhu natti hin fakkaatu jechuudha. Dhaabni biyya bulchaa jiru daandii dhumtii qabsoo karaa nagaa hiree guddaa akka hin qabaanne laaffisee morkataa malee biyya bulchuu akka danda'u hiree ofii sirreeffatee jira yaada jedhu kaasu. Akkanatti simatu mootummaa isin maal jettu akka dhaaba biyya bulchuutti? Dirreen siyaasaa bal'achuu keessa ba'ee daangaa malee fayyadamamaa jira malee yoo dhaqxee seera boordiin filannoo baase heera biyyi kun ittiin bulu yoo cabsuuf balleessuuf deemtu immoo qaamni seeraa poolisiin si gaafachuu hin dhiisu jechuudha. Dirree banaa keessatti daangaa sii keeyyamame keessatti sochoota malee akkasumatti waa hunda samii gadi jiru hunda raawwachuun paartiilee mormitootaaf hin fayyadu, paartii biyya bulchuus hin fayyadu. Hordoftoota keenya dhimma filannoo Itoophiyaa bara dhufu geggeeffamu irratti waan qixeessine kutaa lammaffaa qophii boriin isinii dhiyeessina. Aanuun manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'aa irratti dhiyeeffate irratti jala murtii laachuuf har'atti beellamee turus beellama biraa kennuusaa abukaatoon isaanii obbo Abarraa Nugus BBC'tti himan. Obbo Taayyeen himatawwan 3 abbaan alangee oliyyannoo irratti gaafate keessaa manni murtii lamaaniin adoolessa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa bilisa kan jedhe ta'us miidiyaa hawaasaa irratti ergaa ololaa dabarsuu kan jedhuun murtoo kennuuf beellamni irra deddeebiin qabamaa ture. Abukaatoon isaanii obbo Abarraan beellamni har'aa kan arfaffaa ta'uu himuun haala oolmaa dhaddachaa nutti himaniiru. Gama keenyaan mirga heeraa haqa si'aawaa argachuu qabnaa jedhu bu'uura godhachuudhaan beellama kanaan dura turerraa kaasnee gaafachaa turre. Har'as caasaa mana murtii Itoophiyaan daanyaa kan ta'u nama tokkoon nama 3 nama 5 fi nama 7 akka ta'ee fi dhaddachi ammaa kun kan nama 3 malee kan nama 4 akka hin taane kaasuudhaan sababni kennaa jiran sirrii akka hin taane agarsiisuu yaalleerra. Dhaddachi irraa daanyaa 3 malee 4 murtuun kennamu caasaa manneen murtii Itoophiyaa keessa akka hin jirre amanee fudhatus daanyaan dhukkubsatee hafe akka jiru nutti himanii ammas beellama nuu kennaniiru. Nutis ajaja mana murtii fudhannee baaneerra. Nu amansiiseera jechuu garuu miti. Sababiin isaa dhaddachi abbaa 3f daanyaan arfaffaan hin jiru jedhanii beellama kennuun quubsaa miti. Mana murtii gatii ta'eef garuu kabajnee beellama kenname fudhanneerra. Ta'us galmeen kun erga banamee kaasee namni tokko akka hafu nutti himaa abbootuma murtii kanatu irra deddeebiidhaan dhaddacha kana irratti argama. Daanyaan dhukkubsateeraa jedhanii sababii kennuun beellamatti kennan kun galmee keenya qabatee akka hin beekne otoo beeknuuti. Murtoo kenname kabajnee kan baane. Murtoodhaaf qofa ala arfaffaadhaaf kan isaan beellama nuu kennan amma caamsaa 25f beellamni qabameera. fi suuraan ga'eessi baaletti qoraan dugdatti baatanii gurguran erga miidiyaa hawaasummaa irratti bahee torbe otoo hin guutin deeggarsa qarshii miliyoona 1 ol argate. Obbo Hussein Kadir qoraan baay'ee qabachuuf jecha dugdatti akka baatan haadha isaanii dadhaboo gargaaruuf hojii kana akka hojjetan nutti himanii turan. Namni jalqaba miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo isaanii maxxanse obbo Naa'ol Daffaaruu akkatti qarshiin kun walitti qabame waayila koo maatii olaanaatti himeera. Gargaaruun barbaadee turan dhuguma kiyya yaa ta'uti malee immoo beekuma yaadannootu ta'a namni akkanaallee hin jiraata. Dhiirri dugdatti baatullee nanaaf haaraa mee viidiyoo sana waraabe sana booda
viidiyoo san laalee ofuma kiyyaa yoo kudhan irra deddeebi'ee laalee garaa na nyaate qoraan hin gurguramaa hin jedheen nan gurguraa meeqatti gurgurtaa jennaan 250 naan jedhe akkanatti baattee 250tti gurgurtaa ree maalan godha ree naan jedhe haadha kiyyan gargaaraa naan jedhe beekta kanaaf mee dheedeetiin qarshii 250 san kenneefi qarshii kana qabadhuuti maallaqa argattulleen kanallee gurguradhu maallaqa argattu walirra buufadhuuti harree bitadhu akkanatti hin baasine garuu hojjechuu keetiin jabaadhu deemiin bira darbee sana booda fuula tiktookii irratti maxxansee namni akka gargaaramuudhe uummanni Oromoo qaaliin yaa ulfaatanii waan an jedhe kana walirraa fuudhanii daddabarsanii. Amma yeroo torbee tokko guunne keessatti jijjiiramni kun kan dhufe amma maaliirra jira waan eegasii ta'eef maallaqa hagamtu uummati gumaachee fi maaltu immoo godhameef. Tootaalii amma yeroo ammaa kanaatti miiliyoona 1,400 wayitu jira. Nama wayititu biyya alaa kana walitti qabiinuu galchuudhaaf jira amma qarshii 156. Isa dabalatee qarshii gara miiliyoona 1.5tti ga'eesti kanatti fakkaata. Inuma laallaa agasitti kaleessa mana binneefi turre qarshii 700 mana jireenya magaalarraa binneefirra koree irratti ijaarree abbootii amantaarraa jaarsolii biyyaarraa haala iftoomina qabu. Guyyaa irraa sana immoo oorruu bunaa hektaara tokko ka ta'u bituudhaaf daawwiirra jirra koreessa waliini. Buna achirraa guuree of jiraachisoo. Namichaan kun daldala hin danda'u biizinasa sochoosuu nama baratee miti qotee bulaadha. Buna kana oomishatee bara baraan irraa oomishatee jiruuf jireenya isaa fooyyessuu akka danda'u. Maallaqni kun jalaa badaa maallaqni irraa argame kun immoo salphaatti badee taanaan namichi kun deebi'ee qoraanuma sanatti deebi'ee waan ani yaadee fi oorruun bunaa akka bitamuuf murteessine. Amma miidiyaa hawaasummaa itti gaddiistee hojiin jireenyi nam tokko isa qofa miti immoo harmeensaas jiru duubaanii jireenyi isaa mana torban tokko keessatti yoo jijjiiramu maaltu sitti dhaga'ama sababa keetiin ka'umsisii waan ta'eef. Ani baay'een gammada akka ilma Oromoo tokkootitti jechuudha fakkeenyaa fi sooshaal miidiyaa akka ati fayyadamtetti yoo gaarummaadhaaf oolchite yoo nama rakkateef oolchite yoo waan gaarii addunyaa kanarra jiru gaarii qofa yoo hojjette faayidaa akka qabu namni keenyalleen uummanni keenyalleen nama rakkate sa'a tokko keessatti sa'a lama keessatti nama maallaqa birrii qarshii 250 of harkaa hin qabne miiliyoonera gochuu isaatiif guddaan isa galateeffadha kanumaanii ijoollummaa kiyyarraa kaasee nama gargaaru nyaata illee haa ta'u waan qabu deeggaraan ture akka tasaa ta'ee rabbumatu keessa golaalee kana naa milkeesse. Obbo Hussein Kadir deeggarsa argachuun booda miira isaanitti dhagaames nutti himaniiru. Wanni natti dhagaamu uummata kiyya beekee qaalii kana beektee biyya keessaati. Biyya alaa keessa jirullee baay'ee naa galatooma jedha nama imimmaan keessa jiraayyuu beektanii sirriitti natti dhaga'ama ba'aa dugda kiyyaa ka beektee mukni na ureetiin jedhe kan akka buuftanii naa galatooma uummanni Oromoo hundi kan biyya keessaatiif alaalleen